seenaa Itoophiyaa keessatti namoota aangoo jijjiiruudhaan shuumsirratti isa jennu kanaatiin I think isa duraanatti fakkaata baay'inaani. Dhimma dhiifama gaafachuu Amnesty International irratti illee gabaasa qabna oduu gaggabaaboos sinittan himaa ani Baqqalaa Toomaati. Amnesty International sarbama mirga namoomaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti raawwatame jedhe ilaalchisee gabaasni caamsaa darbee baasee dogoggora jechuun dhiifama gaafateera jedhanii kan miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasan dogoggora ta'uu dhaabbatichi beeksiseera. Qorataan mirga namoomaa Amnesty International kabaha Afrikaa Fissaa Taklee dhaabbatichi dhiifama gaafachuun dhugaa ta'uu himanii dhimma dhiifama gaafataniif akkanaan ibsu. ባለፈው አርብ ነበር የወጣው ቪዲዮ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ተለቀቀ ነው ጅማታ ደርቤ ቱሬ kan ba'e viidiyoodha Twitter irratti ture kan gadhiifame dhimmi isaa ajjeechaa Hacaaluu waxabajjii 23 booda waa'ee namoota hidhamanii waa'ee walitti bu'iinsa uumamee tureeti viidiyoon sun adeemsa keessotti qabnu osoo hin eegin ture kan gadhiifame ulaagaa keessa darbuu qabu osoo hin guutiin dogoggoraan gadhiifame saniif jennee haqnee dhiifamas gaafannee jirra. Dhimmi dhiifamni gaafatameef gabaasa caamsaa darbeen kan wal argu miti ka jedhan obbo Fisaan miidiyaaleen Itoophiyaa akka saniin gabaasuun sirrii miti jedhu. አይ ከሱ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም Lakki gabaasa caamsaa keessa baasne waliin waan wal arguun qabu gabaasni yeroos baasne ammallee jira gabaasa sanaan bu'aan qorannoo argamee fi yaada furmaataa keenya ammallee marsariitii keenyarra jira miidiyaaleen biyya keessaa haala kanaan gabaasuun isaanii sirrii miti gabaasa sana waliin wanti wal arguun jiru. Oduu sataanutti wayitan darbu guyyaa kaleessaa dhukkubsachuun Jawaar Mohaammed himamuu hordofuun hiriira nagaa magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti bahame irratti namootni humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaaf badii dhaqqabeef humnoota biyya alaa ta'anii Oromiyaa jeequu barbaadu jedhe gaafatamtoota taasiseera. Shaashamannee irraa haa eegallu. Guyyaa kaleessaa ganda duwwaa tokko Maskiida Hamilton jedhamutti namni tokko na biratti ajjeefamee ka jettu shamarreen jiraattu magaalaa Shaashamannee taate haala ture akkasiin nutti himti. Jawaarii akka hidhamee hidhaa keessa dararamaa jiruu fi akka dhibeensa qunnameera dhageenye sagalee isaaf ta'uudhaaf hiriira bahuudhaaf bahaa turre nuti akkuma uummanni manaa bahee u'uu sagalee iyyicha keenya dhageessisuu fi dhukaasa nu bira baluun takkuma akka malee nu dhukaasan mucaan maadhaa gajjadhee osoma seenaa rabbidda dhahame numa bira kufe duubarraa dhahanii fuuldurarraan bahee xiyyiitiin jedhuma sandu edda xiqqama shan dhakaa namni waan biraa sibiilaa mitiyyuu dhakaa namni takka harkaa qabu hin jiru. Harka qullaa gadi yaa'e namni mootummaan sagaleen nu dhagahuudhaaf hacuucamee jira hacuucaa keessaa bahuudhaaf iyyataa ture. Akka shamarreen kun jettutti lakkoofsi namoota rasaasaan dhahamanii 10 oli. Gama kaaniin Harargee baha magaalaa Awwadaayitti guyyaa kaleessaa namni 2 har'a immoo namni tokko ajjeefamuu jiraataan magaalattii tokko BBC'tti himeera. Kaleessa gizee sa'aatii 6 kana booda namni egaa Jawaar dhukkubsachuu dhagee booda namni bakka jiru dhaadannoo dhageessisaa uummanni kallattii afraniinuu isaanii karaa ba'uu jiru karaa ittiin baasan jechuudhaan raayyaan ittisa biyyaatii fi humni addaa Oromiyaa kallattiidhaan yookaan uummata rabbanii jechuudha. Gara nama 10 olii dha'ee jechuu rasaan isaanii kallattiidhaan namni 2 kaa'ee jira jechuu akkasuma. Kana nufi ijaan argee warreen na bira dhahaman jechuu jarri kun. Har'a sa'aatii 4 irraa jalqabee hiriirri kallattii nuti jirru osoo deemaa jiranuu ganda Bashiir keessan kallattiidhaan dhukaasa roobsanii namoota nam tokko na biratti dha'anii jira nama Rashid Amin Ahmad Aji jedhamu. Tokkoon jiru amma makiinaan takka karaarra hin jirtu daldalli dhaabbatee dukkaanni cufaa karaan hundi cufaa makiinaan takka hin deemtu baafii dhiyattis amma Awwadaa keessa tokkoon qaxxaamuru. Hiriira mormii fi uggura geejjibaa qeerroon labse jechuun waamicha rogeeyyiin marsaalee hawaasaa irratti taasisan hordofuun hiriira bahuuf wayita yaalanitti magaalota godinaalee Harargee lamaan Harariif Ciroo keessatti har'i namoonni ajjeefamuu jiraattonni bilbilaan nutti himaniiru. Jalqabaa mormii uummataatu tukkee mormiin uummataa kuni jalqabee jennaani mormiin haayyoon isaadhaa hidhamtoonni hidhamanii hidhaadhaa ba'anii qalammeessaadhaa ammas mootummaan kuni karaa marii nagaatti deebi'uu qabaa yaada irratti uummanni dhiibbaa gochuudhaaf hiriira nagaatii fi nagannaa karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf murteeffatee jechuudha. Yeroo kanatti waraanni mootummaa naannoo Oromiyaa gabbaa'uudhaan ijoollee nagaa irratti dhukaasa raabsuudhaan waliigala naannoo hospitaala amma hospitaala yuunivarsiitii Haramayaa kan magaalaa Harar keessa jiru
namoota naannoo nama 30 olii fi ati irratti jiru. Hagammaatti hagaan odeeffannoo irraa qabutti nama 2 kan Arabdoota baadiyyaa naannoo Hararii irraa kan du'anii. Ciroo qofatti guyyaa har'aa namoonni 24 rasaasaan dhawamanii gara hospitaala Ciroo geeffamuu fi namoonni 2 ajjeefamuu meedikaal direektarri hospitaalichaa Dr. Saadaam Alwaan nuuf mirkaneessaniiru. Namni 2 lubbuun baatee jirti. Kunneen kan hafan yaalarra jiran. Walumaa galatti nama 24 kan hospitaala keenya dhufe. Waa'ee namoota bakkee adda addaatti ajjeefamanii akkasumas hiriira mormii fi uggura geejjibaa Oromiyaa keessatti har'arraa eegalee labsame ilaalchisee dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa kataan obbo Geetaachoo Baalchaa bilbilaan dubbiseen ture. Magaalaa Shaashamannee irraa baay'ee odeeffannoo guddaan qabu. Naannoo magaalaa Dodolaa fi Asaasaa naannoo kana irratti mallattoon akkasii tureera. Naannoo Adawadaattis mallattoon karaa cufuuf yaaliin akkasii gochuun tureera. Garuu yaaliin sun yaalii irra darbee gara gochaatti hin geeddaramne bakka kamittuu. Garuu kan nuti dubbisne ofii kooti kan hin dubbise fakkeenyaaf magaalaa Shaashamanneetti kaleessa karaa cufuu wajjin iyyuu kan wal qabatu miti. Jawaar dhukkubsachuusaa dhageenyeetu gaafa karaatti ba'uuf jennu sagalee keenya karaa nagaa dhageessifachuuf gaafa jennu humni nageenyaa nutti dhukaasee namoonni du'aniiru namoota du'anillee maqaa waamanii kana nutti himu gabaasa akkasii qabdus hin bogeetachu. Akka mootummaatti odeeffannoo amma jettu kana hin qabu. Namni biyya kanatti seera fuulduratti qixxeera. Namni seeraan gaafatamuun isarra jiraatu jiraate seeraan gaafatama. Mirgi nama kamiiyyuu immoo seera gidduutti eegamuutu isarra jiraata. Ofiin bulummaan naannoo kana keessatti akka bal'atuuf haalli mijatu hin jiru. Wanti isa fakkaatan mallattoon akkasii immoo akkuma kaasee jira. Abbaan barbaade lafa barbaade ka'ee sagalee dhageessifachuuf hin deemu. Biyyi kun biyya seeraan bultuudha. Yoo sagalee dhageessifachuu barbaadate qaama mootummaa seerri hiriirri nagaatti eeyyama kennamutu jira. Isa gaafatee deemuutu irra jiraata. Kanaaf abbaa dhumti arge bakka barbaade taa'ee waamicha hokkaraa waamee, waamicha daandii cufuu waamee, waamicha gabaa lagannaa waamee guutummaa guutuutti hojiirra oolchuudhaaf ammaan booda balballi banamaa miti. Karaa kanaan deemuu hin dandeenyu. Garuu yoo heeyyama toon gaafatiin namni tokko cal jedheetuma hiriira baha ta'ee rasaasaan rukutamuun sirriidhaa hin jedhe kaleessa hiriira baanee jennaan rukutamnee jedhan. Hokkara ba'anii daandii cufuuf warri ba'ee namni daandii yeroo cufu namni yeroo daandii irratti daandii kadhatamee irratti ijaarame abiddatti naqee gubu caasaan nageenya kabachiisuuf tarkaanfii naannoo sanatti ni fudhatu waan humna sanaa wajjin wal fakkaatu ta'uutu sarra jiraata. Yoomu seexannu nama keessa taa'ee yoo ta'e aduu kan jedhu hin qaban namni duutti namanu garuu kan ajjeesu eenyu akka du'u kan haala mijeessu eenyu waamicha badiinsaa kan waamu eenyu shadduu ajjeese miti gaafatamuu kan qabu akka du'uuf akka ajjeesuuf waamicha kan godhaa eenyu dhugaatti qoqqabata kanaa qabdan miidiyaa bilisaa taatan kana dabarsaa uummataaf kan ajjeesuuf waamu eenyu kan ajjeechaatti waamu nama meeshaa qabatee jirutti yeroo inni dhagaa guuree itti yaa'ee mancaadhaan reebuuf itti deemu haa godhu kuttee akkamitti of akka mootummaa naannoo Oromiyaatti wanti nuyi qabnu eenyuyyuu wanti du'aaf nama ga'u hin jiru amma wanti ajjeechaaf nama ga'u hin jiru wanti okkaraaf nama ga'u hin jiru yoo waan qabnu qabaanne immoo nagaa karaa nagaatiin walitti baanee wal gaafannee deebii haa argannudha ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa qaba. Karaan nagaa jedhamu kun hagam banaadha obbo Geetaachoo amma namni karaan nagaa karaa kamiin gaaffii isaa ibsachuu kan danda'u. Karaan nagaa banaadha laa bakkala. Karaan nagaa banaadha. Gaafa karaa nagaa barreessanii ina gaaffii akkasii qabna komee akkasii qabna komee keenya kana guyyaa akkasii baanee iddoo kana kaanee iddoo kana geenyee dhageessifna poolisiin eegsisu jedhee namni gaafatu mirga akkasii jira. Yeroo kana gaafachuurra hundumtuu mootummaa ta'eetu bakkuma taa'ee har'a kana godhi har'a karaa cufi har'a gabaa lagadhu har'a tiraanspoortii cufi jedhee ergaa inni dabarsu fudhataman qabu. Gaaffiin kootee inni dhumaa guyyoota lamaan kana haal kaleessaaf har'a lakkoofsa namoota du'anii yookiin kan miidhamanii wal qabatee wanti ragaan simbira ga'ee jira. Namni lubbuun miidhame walitti bu'iinsa kana walitti bu'iinsi uumame kaleessuma yeroo murtaa'e daqiiqaa murtaa'e keessatti waan ta'edha kanan odeeffannoo qabu walitti bu'iinsi uumamuu nan qabaa garuu walitti bu'iinsa uumame sanaan miidhaa qabeenyarra ga'ee lubbuu namaarra ga'ee akka qulqulleessanii nuuf erganii fi caasaa sadarkaan jiruun kennineerra. Gidduutti immoo oduuleen gaggabaabsee isinitti hima. Itoophiyaatti namoonni haaraa 1386 COVID-19 qabamuun 28 ammoo lubbuu dhaban. Sa'aatii 24 darban keessa namoonni 414 kan dandamatan yoo ta'u lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan qabamanii 32 ta'eera. Oduu amma nu gaheen pirezidaantiin Maalii Ibraahim Abubakar Keetaa to'annoo loltoota jala akka jiran gabaafamaa jira. Loltoonni biyyattii mootummaa irratti fonqolcha gaggeessaa jiran mana pirezidaantichaa magaalaa guddittii Baamaakoo keessatti argamu to'annoo isaanii jala oolchanii jiru. Mootummaan Itilii Tuniiziyaan daangaa galaanarra akka jabeessituu fi godaantota bidiruudhaan galaana qaxxaamuran akka dhaabduuf doolaara miliyoona 13 kennite. Ministeerri haajaa alaa biyyattis biyyi isaanii godaantota seeraan alaa dhufaniif kana booda bakka hin qabdu jedhaniiru. Oduuleen isaan kanneen.
Katumuraatti wayita ceenu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qondaaltota 10 haaraa muuduun kaan immoo aangoorraa kaasaniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa akka turan obbo Lammaa Magarsaa achi ka'uun Dr. Qana'aa Yaadatan bakka bu'anii jiru. Bakka kantiibaa ittaanaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa ammoo adde Adaanech Abeebee muudamanii jiru. Muudamaa fi aangoorraa ka'uu har'aa ilaalchisee Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa akka ta'an gargaaraa Piroofeesar Ajjeetuu Iddoosaa dubbisneerra. Akkamiin ilaaltanii gaaffii jedhu deebisuudhaan eegalu. Seenaa Itoophiyaa keessatti namoota aangoo jijjiiruudhaan shuumsiratii isa jennu kanaatiin I think isa duraanatti fakkaata baay'inaanii yerootiin waggaa 2 kana keessatti akkasitti jijjiirama akkasii gochuun namoonni bakka isaaniif kenname bakka aangoo hojii sana hojjechuu hin dandeenye moo namoota biraatu bakka sana barbaadaa kan jedhu akkuma jirutti ta'ee muddama amma jiru faana kan wal qabatudha moo miti gaaffii uummataa deebisuu faana wal qabata moo wal qabataa miti kan jedhu kanaan dura fakkeenyaaf waajjirri abbaan alangaa waliigalaa namni irra ture biiroon kun biiroo sadaffaa ta'uusaa kan agarsiisu institutional instabilitiin akka hin jiraanne kan agarsiisudha jechuu hin dandeenya malee gaaffii uummataa si'aayina hojii faana wal qabatee bakka sana namni hojjechuu malu namni biraan bakka bu'uu qaba yaada jedhuun wanta fakkaatu miti. Osoo silaa akkas ta'ee kantiibaan magaalaa Finfinnee kan turan hojiiwwan seenaa kantiibummaa magaalaa Finfinnee keessatti fudhatama naannoo sanatti argatanirraa ka'uudhaan bakka sanaa kaasuun barbaachisaa akka hin turre hubachuu ni danda'ama jechuudha. Mee waa'ee aangoorraa ka'uu obbo Lammaa Magarsaa haasofnuuti. Aangoorraan ka'uun isaanii kan obbo Lammaa jechuudha. Siyaasa Oromoo yookaan immoo kan biyya kanaa irratti hiikaa akkamii qaba jettanii yaaddu? Baay'een keenya anaa dabalatee iyyuu Lammaa sana baay'ee deeggarree baay'ee jijjiirama biyya kana keessatti fiduu ni danda'u jennee yaadnee karaa baay'eetiin deeggaraa kan turredha. Haa ta'u malee jijjiirama paartiin badhaadhinaa yookaan immoo bilchiginnaa godheen paartiin biyyoolessaa akka biyyoolessaatti Adawaawii bakka bu'u yeroo dhaabbatu gaaffiin ofiin of bulchuu paartiin naannoo sanatti itti gaafatamummaa fudhatu rakkoowwan mootummaanis uumaa ta'u rakkoowwan namni biraa uumuuf itti gaafatamummaa paartiin fudhatu akka naannoo sanatti sirna federaalizimii keessatti instituushinii ofiin of bulchuu kan jedhu suni diigamuun isaa obbo Lammaa Magarsaan illee paartiin kun sa'aatii kanatti akkasitti hundaa'uun isaa rakkoo amma jiru kana nuuf furuu hin danda'u. Gaaffii uummanni Oromoo tokko lama jedhee nutti lakkaa'ee nutti kenne hojiirra oolchuuf nu rakkisaa yaada jedhu kaasaniitu kan isaanii qeeqaa turani. Kanaaf obbo Lammaan achirraa ka'uun isaanii akkuma beekamu yeroo paartiin badhaadhinaa akka paartiitti yeroo galmaahu wanti hubanne tokko namoonni achi keessa turan yoo fudhachuu barbaadanii achumaan turu lakki fudhannu yoo jedhan immoo paartii sana gadhiisanii akka indipendentii ta'anitti deemuu ni danda'u jedhu seera isaanirra jira. Kanaaf obbo Lammaan sana amaraajii sana filatanii erga yaada ideoloojii badhaadhinaa hin fudhanne yoo ta'e maal hojjechaa yaada jedhuudhaan ka'a garuu karaa wanti hubatamuu qabu yeroo obbo Lammaa Magarsaa uummatatti wanta jiran maaliin yaadni isaanii uummatatti osoo ifa godhanii sirriitti ideoloojiin isaanii yaadni isaanii beekame uummanni illee badhaadhina deeggaru isaan faana uummanni immoo yaadama obbo Lammaa Magarsaa deeggaru isaan faana deemuu ni danda'a ture jechuudha. Sagantaa galgalaarraa osoo hin goolabiin dura gaazexeessaan keenya Yaasiin Juumaa mana hidhaa Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin qabamee fayyaa dhabee haala hamtuu keessa jiraachuu xalayaa miliqsee mana hidhaatii baase irratti hime. Koronaa vaayirasii irraa fayyuuf dhiisuun carraa harki 50 jiraatus isa caalaa garuu haalli mana hidhaa keessa jiru na yaaddeessaa jechuudhaan himeera. Gabaasa guutuu marsariitii keenya irraa argachuu dandeessu. Sagantaan irraa kana ture waan nu dhaggeeffataniif horaa bulaa galatooma. Thank you.